Nati nyaadhu jettee adii wajjin jirtu seetanii handuu gurtan kanatti nama wajjin saroota wajjin jirtu sareen ani sareen arra sooriin jaaladha bineensa wajjin jirtu Jawaar hin baatachi keessa baataniitiniin nu hoggantu baataniitiniin bakkaan nu geessu duutaniin mitan bakkaan nu geessan maal hojjettanii duutan natti maame maal hojjettee duutame natti me Jawaar waggaa 40 son guutiin anduutu waa meeqa sirraayina kanuma hojiin kee mucaa kee dhiftee duuta inni moo waggaa 50 irraa ka'eetiin haaloo Oromoodhaaf hin barsiifta mucaa kee hin barsiifta Oromoo dadhabde hin duutani du'uun dandeessan lubbu Oromoo miiliyoona 75 baattanii du'uun dandeessan isiniin eeyyamnu lubbuu keenya isiniif kennine nu hoggantu inni isin jala kaanne isin hoggantoonni keenya isin jala dhaabanne hin duutani responsibility kana ba'uu qabna an kan raafe isinillee gantuudha. Oromiyaa sinin baana ilmaanaa yaa na dhageessu qomoo kiyya walloodha biyyi kiyya Oromoodha sabni kiyya komiin qaba isinirraa kutaa 11 Oromoodha jennee gaafa Harargeen boo'e isinii waliin boonyee akkasitti har'a geenye lafti fagaatee yoo nun dirmannee bakkuma jirtu walloodha jettee maa hiriiran baane Oromiyaadha jennee goota meeqatti dhabne dhiira du'an sodaanne allaattiidhaan nyaattamne daangaa Wallaggaa Gujii waardiyyaa isinii taanee nu dirmadhaa hadaraa akka waliin komanne kutaa 11 Oromiyaa keessa rakkoon tokko yoo gale daqiiqaa tokkon turu meediyaan jiru hundi waa'ee isaanii odeessa Hirabni geekaa bila geessan yoo hirabni geekaa